Innakaan sagalee keessan mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya yeroo tokko mallatteeffannu maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, kabajamoo abboota koo lubootaa, obboleewwan daaqonootaa, abboolii farmoolii, obboleewwan faarfattoonni hundumtuu akkam jirtu? Innagaamu sagaleen keessan akkam turtanii? Akkamiin sa'aatii kana eegdanii? Ni galateeffamuun amala isaa galatni horii isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenyaa kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma isa waamnee kan biraa hin hambisne biraa hafteellee kan hin beekne deessuu haadha isaa dubroo Maariyaam maqaan ishee kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaaf kennaaf aangoo isaaniif maqaan isaaniif kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa mata duree godhannee kan ilaallu Wangeela Maatewos boqonnaa 7:13 irraati. Waaqayyo anaan dhaabbiitti isin immoo taa'umsatti walumaan nu haa barsiisu. Jecha sagalee kanan afaana jettu karra isa dhiphaa sanaan ol seenaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 7:13 irraa arganna. Jecha sagalee kana kan dubbate Waaqayyo gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos yommuu ta'u kan inni itti dubbate nu ijoollee isaatiif kan inni sagalee kana dubbatedha. Innis maal jedhee dubbata? Karra isa dhiphaa sanaan ol seenaa. Karaan gara jireenyaatti geessu daandiittiin dhiphoodha, daandiittiin rakkistuudha. Daandiin gara jireenyaatti geessu baay'ee rakkisaadha. Dhumni ishee garuu jireenya bara baraati jedha. Waaqayyo jireenya bara baraatiif nu haa qopheeffatu. Wangeela Maatewos boqonnaa 7:14 irraa gachinnee yoo ilaalle karaan gara badiisaatti geessu boojjoodha, bal'aadha, dhumni ishee garuu badiisa jedhee dubbataa jechuudha. Waaqayyo badiisa irraa hunduma keenya nu haa oolchu. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos daandii isaa irra deddeebinee akka dhaaltu mootummaa isaa taanuuf nu haa taasisu. Karri isheen dhiphuun suni amantaadha. Namoonni baay'een kallattii biraatiin ilaalu. Waaqayyo jecha sagalee isaa yommuu dubbatu fakkeenya garaagaraatiin barsiisaa jechuudha. Karra isa dhiphaa sana jechuun isaa amantaadha. Amantaa nuti qabannee jirru kun karaa gara jireenyaatti nu geessitudha. Kanaaf lapheedhaan amantiidhaan deddeebi'uu qabna. Waaqayyo laphee hunduma keenyaa nuuf haa qulqulleessu. Akkasuma abbaan keenya Ermiyaas boqonnaa 6:16 irratti akkana jedha. Daandiitti bahaa. Daandiitti maal godha? Daandiitti bahaa. Daandii isheen durii karaa isheen ganamaa sun kam akka taate abbootii gaafadhaa jedhee Ermiyaas 6:16 irratti dubbachaa jira. Kanaaf meeqan keenyatu gaafachaa jira ree? Daandiin ganamaa kam akka taate, daandii isheen dhugaan sun kam akka taate meeqan keenyatu gaafachaa jira. Kanaaf nuti ijoollee kaleessaadha. Abboota keenya gaafachuu qabnaa jechuudha. Waaqayyo abboota keenya irra bulee nu haa barsiifatu. Karaa ishee dhugaa sanarra deddeebinee dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf Yesuus Kiristoos gaafa dhufu gaaffii hedduu nu gaafata. Gaaffii nu gaafatu keessaa rakkadhee na gargaarteettaa jedha. Rakkadhee maal gooteettaa? Rakkadhee na gargaarteettaa. Inni lammaffaa irratti beela'ee beela na baasteettaa. Daaree daara na baasteettaa. Dhukkubsadhee na gaafatteettaa jedhee nu gaafataa jechuudha. Har'as meeqan keenyatu nama rakkate gaafachaa jira. Nama beela'ee meeqan keenyatu daara baasaa jira, rakkataa gargaaraa jira. Kanaaf nutis rakkataa gargaaruu qabna. Namoonni baay'een yeroo rakkataa jedhamu Waaqayyo gooftaa samiirraa dhufee beela'ee nu kadhata osoo hin taane Waaqayyo gooftaan rakkataa gara keenyatti erga. Rakkataa maal godha? Rakkataa gara keenyatti erga. Yeroo kana nuti rakkataa sana yoo gargaarre, yoo beela baafne, yoo rakkina isaa keessatti gargaarre Waaqayyo gooftaaf akka waan laannuutti lakkaa'amaa jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19:7 irraa akkana jedha. Namni nama rakkate tokko gargaare. Namni nama rakkate tokko maal godhe? Namni nama rakkate tokko gargaare akka waan Waaqayyoof liqeessuuti jedha. Kanaaf nuti rakkataa gargaaruu qabna. Kan beela'e beela baasuu qabna.
kanaaf maatii waaqayyo yeroo hundumaatti nama isaaf deddeebi'ee dhaaltu mootummaa isaa waaqayyo hunduma keenya haa taasisu. Asirratti seenaa gabaabduu tokko waliin ilaalla. Seenaan kunis namichi tokkotu yeroo baay'ee wangeela barsiisa. Gaaratti ba'ee barsiisa. Namni biyya sanaa dhaga'uu dide. Jechi sagalee waaqayyo irraa baqate. Waaqa tolfaadhaaf sagade. Yeroo kana namichi kun fala dhabe. Yeroo kana kallattii biraadhaan ka'e. Maal jedhee ka'a yoo jettani? Waaqayyo gooftaan dhufeera. Waaqayyo gooftaan maal godheera? Waaqayyo gooftaan dhufeera. Ba'aatii simadhaa. Ba'aatii maal godhaa? Ba'aatii simadhaa jechuudhaan gaara irratti ba'eetii lallabaa jechuudha. Yeroo kana namoonni waan haaraa arguuf fiiga. Addunyaan har'as waan haaraa arguudhaaf fiigaa jechuudha. Yeroo kana dhuguma jedhaniitu simachuudhaaf gara gaaraatti fiigu. Osoo fiiganii waaqayyo gooftaan keenya jaarsa dulloomaa fakkaatee osoo inni gaara irratti ol deemaa jiruutti itti dhaqani. Osoo inni maal gochaa jiru? Osoo inni deemaa jiruutti dhaqani. Yeroo kana maaloo tabbana baasi. Maaloo na gargaari. Maaloo na qabi tabbana baasi. Yeroo inni ittiin jedhu lakki yeroo itti harkinu hin qabnu. Yeroo itti gotoonu hin qabnu. Nuti waaqayyoon simachuuf deemaa irraa deemi jedhaniitii namicha kanaan akkas jedhani. Hundumtuu bira darba. Hundumtuu rakkataa ta'ee harka isaa xurii isaatiin fageessee yookaan ofirraa fageesseeti akka waan hin taane wayitti ilaaleeti irraa baqata. Garuu waaqayyo rakkataa ergeetu nu qora. Yeroo kana gaara ba'anii yeroo gaara ga'anii meerre gooftaani meerre maalooni meerre waaqayyooti ittiin nu waamte meerre jedhanii itti gaafatanii. Yeroo kana inni tiratee malaan bira ga'e ani waaqayyodha. Ani waaqayyo na erge rakkataa ta'ee nufe beela'ee nufe yeroon si gidduu deeme yeroon tabbana baasiin jedhe tabbana baasuu diddanii jechuudhaan nu barsiisa. Nuti kanarraa maal baranna yoo jenne waaqayyo gooftaan qaamaan dhufee nu gidduu buufatee nu kadhata osoo hin taane rakkataa gara keenyatti ergaa jechuudha. Waaqayyo nama rakkataa gargaaree dhaaltu mootummaa isaa nu haa taasisu. Inni lammaffaan karra isa dhiphaa sanaan ol seenuu soomiidha. Maalidhaan jedhe? Soomiidha. Soomiin kunis kan soomnu lubbuu keenyaaf fayyina bara baraa argachuufidha. Lubbuu keenyaaf jireenya bara baraa argachuufidha. Sooma kanas kan barsiise gooftaa keenyadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Innis Addaamiin kan gorse mukeetii jannata keessa jiran nyaadhu garuu muka tolaafamaa si barsiisu kana muka bellesiin hin nyaatin jedheeti barsiise. Yeroo kanatti waan dogoggorurraa kan ka'e Addaam abbaan keenya soomii cabsee jechuudha. Yeroo soomtanitti akka warra of mul'isu akka warra maasaanii akka warra of mul'isu hin ta'inaa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 4:3. Kanaaf maatii waaqayyoo nuti har'a yeroo soomnu nan sooma nan maalantaa jechuu osoo hin taane gad qabummaadhaan adeemsa keenyaan mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon itti himachuu qabna. Rakkina keenya waaqayyotti boonyee himachuudha malee qaamaan hojiidhaan adeemsaan waan biraa hojjechaa soomaa sagadaa osoo hin taane lapheedhaan sagaduudha. Waaqayyo nama lapheedhaan sagadu hunduma keenya nu haa taasifatu. Yeroo hundumaatti waaqayyo nu faana jiraatu. Waaqayyoon gadhumaatti amantaa keenyaan nu haa dhaabu. Abbaan keenya Daawit akkana jedhe soomuudhaan namummaa koo gadi nan deebise. Soomuudhaan maalan godhe? Soomuudhaan namummaa koo gadi nan deebise jechuudhaan abbaan keenya Daawit faaruu Daawit faarsaa 35 lakkoofsa 13 irratti kan dubbatedha. Gooftaan keenyas Yesuus Kiristoosis akkana jedhe ani akkuman hojjedhe isinis hojjedhaa jedhe. Waaqayyo gooftaan keenya nu soomeera jennee soomuu dhiisuu qabna. Sooma dhiisuu qabna. Sooma dhiisuu hin qabnu jechuudha. Fakkeenya nuu ta'uudhaaf dhufe Waaqayyo gooftaan keenya fakkeenya nuu ta'uuf nu barsiisuuf dhufe. Kanaaf inni nu soomeera. Nu maaf soomnaa jedhu har'a namoonni baay'een. Kanaaf nuti soomnee lapheedhaan amantiidhaan deddeebi'uu qabna. Waaqayyo amantaa keenyaan nu haa deddeebisfatu. Yeroo soomnutti nyaata sa'aatii fi kan kana fakkaatan qofa osoo hin taane adeemsa keenyaan hojii keenyaan soomuu qabna. Adeemsa keenya yeroo hundumaatti hojii kiristaanotarraa eegamu wanta kiristaanarraa eegamu gochuu qabna. Waaqayyo gooftaan keenya nama hanga dhumaatti dhaabatee isaaf jiraatu nu haa taasifatu. Gaafa mana isaa dhufnu hojii gaarii hojjenna. Gad baanee garuu hojii biraa raawwanna taanaan Waaqayyo nu gaafata. Waaqayyo nu gaafata moo nu gaafatu? Nu gaafata.
kanaaf nuti immoo yeroo hundumaatti kiristaanumadha. Yeroo gibbiitaa seennus yeroo ala baanus hojii gaggaarii waan gaarii raawwachuu qabnaa jechuudha. Fakkeenya ta'uu qabnaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya fakkeenya nu haa taasifatu. Karra isa dhiphaa sanaan ol seenuuf inni sadaffaan qalbii jijjiirrannaadha. Har'a meeqan keenyatti qalbii jijjiirratee jira yaa saba Waaqayyo. Qalbii jijjiirrannaadha. Qalbii jijjiirrachuun gara Waaqayyootti koluu galuudha. Gara Waaqayyootti dhiyaachuudha. Gara Waaqayyootti maal gochuudha? Dhiyaachuudha. Qalbii jijjiirranne immoo deebinee cubbuu raawwanna osoo hin taane qulqulloomnee jiraachuudha. Har'a ta'ee bor ta'ee guyyaa dhufaatti isaan beeknu. Mee namni beeku jira guyyaa dhufaatti Waaqayyo? Gonkumaa namni beeku hin jiru. Kanaaf nuti immoo qalbii jijjiirrannee qulqulloomnee taa'uu qabna. Waaqayyo cubbuu keenya irraa hunduma keenya nu haa qulqulleeffatu. Akkuma kana wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 3-5 akkana jedha. Yaa saba Galiilaa, ani isinittan hima. Ani isinittan maal godha? Isinittan hima. Yaada garaa keessanii jijjiirrachuudha yoo baattan ni dhumtu, ni baddu jedhe. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya nama qalbii jijjiirratee dhaasuu mootummaa isaatiif qophaa'u hunduma keenya nu haa taasifatu. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1-5 kan argannudha jechuudha. Waaqayyotti dhaachuu qabna. Waaqayyotti boo'uu qabna. Soomeedhaan, sagaduudhaan gara isaatti dhaachuu qabna jechuudha. Karra isa dhiphaa sanaan ol seenuu inni arfaffaan Waaqayyotti dhaachuudha. Waaqayyotti maal gochuudha? Waaqayyotti dhaachuudha. Waaqayyoof of kennuudha. Waaqayyotti dhaachuu jechuun adeemsa keenyaan, hojii keenyaan, yeroo hundumaatti laphee keenyaan Waaqayyotti of laannee galata kee jechuu qabna. Yeroo gaddaattis, yeroo gammachuuttis Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Waaqayyo yeroo hundumaatti nama galatataa himu nu haa taasifatu. Inni biraan wangeela qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Roomeetti erge boqonnaa 8 lakkoofsa 5 akkana jedha. Warri akka fooniitti jiraatan, warri akka maalitti jiraatanii? Warri akka fooniitti jiraatan isaan fedhii foonii yaadu yookaan fedhii foonii irra dhaabaniiru. Warri akka hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee hafuuraa ni yaadu. Kanaaf waa'ee hafuuraa yaaduun Waaqayyootti of kennuu qabnaa jechuudha. Waaqayyootti akka of laannu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Kanaaf nuti immoo adeemsa keenyaan, hojii keenyaan fakkeenya ta'uu qabna. Fakkeenya ta'uu qabna moo hin qabnu? Fakkeenya ta'uu qabna. Raajota sobdoota irraa of haa eeggannu. Raajota sobdoonni har'a bifa adda addaatiin ka'a. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 raajota sobdoota irraa of eeggadhaa nuun jedha. Har'a meeqan keenyatti of eeggachaa jira ree? Adeemsa keenyaan, hojii keenyaan isaan irraa of haa eeggannu. Har'a raajonni sobdoon bifa adda addaatiin ni ka'u. Bara dhumaadha. Kun immoo waan haaraa miti. Bara dhumaadha jennee bira darbuu qabna. Nuti immoo amantaa keenyaan jabaachuu qabna. Waaqayyo amantaa keenyatti hunduma keenya nu haa jabeeffatu. Waaqayyo amantaa keenyaan nu haa dhaabu. Waaqa keenya uumaa keenyaaf galanni hanga bara baraatti isaaf haa ta'u. Seenaa tokko waliin ilaallee barnoota keenya xumurra. Namicha abbaa qabeenyaa tokkotu ture. Namicha abbaan qabeenyaa kun gibbii isaa nama eegu tokkotu jira. Namni eegu suni yeroo eegu namoonni dudduubaan gibbii seenan ni jiru. Namoonni gibbii seenan kun inni jalqaba irratti seene farankaa argate. Maal argate? Farankaa yookaan saantima argate. Inni lammaffaatti ol seene limmoo argate. Inni sadaffaa irratti ol seene buqqee argate. Ilaalaa yaa saba Waaqayyoo. Yeroo kanatti namichi inni gibbii eegu kun wanta amma fuutan hundumti keessaan ol baasaa ittiin jedhe yeroo itti ol baasanii inni limmoo baatu limmoo isaa fudhate, inni saantima baatu saantima isaa fudhate ol baase. Inni itti aanu immoo buqqee baata. Yeroo kanatti dafaatee liqimsaa ittiin jedhe yeroo kana inni limmoo baatu dafee limmoo liqimse. Limmoon qalloodha moo qalloo miti? Qalloodhaan liqimse. Inni lammaffaarraa saantima liqimsuuf jedhee baay'ee boo'e, baay'ee rummeefi, baay'ee gadde. Maaliif boosaa ittiin jedhe? Maaliif boosa jennaan ankoollee xiqqoodha kan isa dudduubaatti kan boo'ee ittiin jedhe. Inni dudduubaa maal baata? Buqqee baata. Yeroo kanatti waliif boo'uun
fakkeenya ta'uu nu barsiisa jechuudha. Nuti cubbuu keenya waliif boonyee waliif kadhachuu akka qabnu fakkeenya kanaan baranna jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya cubbuu keenya irraa nu haa qulqulleessu. Amantaa keenya hunduma keenya nu haa dhaabu. Waaqni kakaasee jalqabsiisee nutti mursiisee galatni isaaf haa ta'u. Amen.